qaamani gaafani manidha utuun gahin biraan gahin wanti seni matte wanti irratti dadaa ture ganama yeroo suubii ganama yeroo ba'u mana irratti qollofee ba'a halkan immoo irreeba galgala immoo yeroo nama fuudhee galu sumayyaan maal keeti yeroo ittiin jedhanii sarraatanyaa gooti ittiin jedha eegi isaan biraa deemanii immoo irreeba halkan reebaa bula shuggutii afaanitti kaa'ee doorsisaa bula mucaa kun guyyaa tokko natti machuu hin dandeenye bilbilaa guyyaa tokko mucaa maal seemaan silkii ma bilbiltee guyyaa tokko natti machuu hin dandeenye rakkoo see kan rakkoo akkasii ilmoo godhannee fi hanga isiin isaa wajji jirtu ilmoo rabbiin itti hambisne. Ilmoo garaadha wanti irraan fudhe tokko guyyaa tokko waan isin sitti himatte waan isin sitti himatte tokko doon hambisne guututti himi. Ammoo hojii dabalee dhugaa himi. Waan haqa wanti natti himatte tokko akka itti na dhiitee garaadha alla mana baasee jette hospitaalatti na geessee immoo gaafa na ciibsanii gaafa ni maddu hin dhukkubdii mucaan kun sheexana qabdiidha mataa isheen sirrii miti jedhee na ga'ee dooktorootaan akka jedha jette. Erga reebee mana akmaa geesse booda dooktoraan akkas jaajuu. Dooktoraan akka jedha mucaan kun durii manatti rakkoo akkasii qabdii hin dhukkubsatti rakkoo dhukkubbii sammuu qabdii jedha. Sobee ulfa alla marraa baasee jechuudha. Hubadhaa jira keenya. Kunoo namni dhugaa jirtu abbaarra caalaa namni onna joon jiru waan jiru akka gaariitti hubadhaa dhaggeeffadhaa. Nuti abbaa fadhe maan taane kafadhe islaaminatti dantaa mataa isaatiif islaaminaa keessa dhufa. Jannata fi barbaada dhufa ka kiristaana ta'us ka karaa fadhe ta'us nun golchu immoo namummaadha nuti wanirra xiyyeeffanna. Bikka fadarraa haa dhufu nuti immoo dhugaa gama lamaanii yakka kana maaltu micoota natti isa geessee dhugaa tana hawaasni dhaga'uu qaba waraabbadhaatiif facaasaa. Gaafii irraa fixadhee manaa fi kannaa warri gaafii qabdan itti fufaa Nazir Frodho. Anaa gaafachuu qaba guutuu akka dhiifamu. Nazir keenya dhiifamu. Nazir fi kan. Abshir. Okay. Rabbii waaqa kee kadhadhu ka amantaa kiristaanaa waaqa kee ka muslimaa rabbii kee qabadhu dhugaan turidaa fi inuma baati abbaa keenya inuma ilmoo teessan dhayitanii ilaaltan. Osoo dhugaan rabbii jiraatte miliyoona 16 keessa birriin 50 ka warri kun laaluu hin dhabamne. Amanaa fudhaa kana. Yoo dhugaa taate abboo dhugaa walii dhiigaa ila. Qooyi kaliifoo kiyya dhugaa walii dhiigaa ila. Amma gara gargaarsaa deema. Ilmoo tee ilaali. Thank you Nazir. Thank you Nazir. Gargaarsaa deema. Uummanni waa hubatuuf yan. Lakki haasawa. Badhaasa resiitii si ergee ture. Ayye. Khalifoon resiinii khalifoon Akaawuntii fudhanneerraa. Thank you. Lali amma waan bira haasa'u caalaa nama waan keessaa qabu if yaadannee yoo ga'uu baannellee irra deddeebinee maallaqa galchina malee har'a manguddoo tana kana dhiisnee biraan yaanu. Akkanatti akka biraan deemnu har'aan ta'a. Dhiisnee biraan deemnu. Akkas. Thank you. Wallahi dhiisnee biraan deemnu hanga qabnu galchineeti manguddoon tun dhayitee ilmoo isaanii halaaltu malee wallahi asirraan buunu nuti dhiira harri xiqqaa gaaran nuun qoytu waan gartee torban tokkoo fi torban lama bunatti bitannullee hoonii fi walirra keenye $200 $300 galchuu ma dandeenya obboleeyyan dhugaa walitti himnu namni asitti abbaa keenya kanarraa imimmaan hin hayne ani Oromoodha ani sabaaf hin quuqama ani bar sabboonaadha ani as gubbaa afaan dhaabuun boo waan qabdu galchiiti gargaari nama as gubbaa nama gargaaruu miti afaan banuu miti galchaa waan qabdan qarshii 100 maan taane akkaawuntii tana irra qaqqabaa deemaa galchaa obboleeyyan. Haadha abbaa keenya namni guyyaa rakkoodhaa nama bira dhaabbate wallahi rabbiin si bira dhaabbata. Rabbiin si bira dhaabbata. Namni qarshii lama qabu qarshii takka irraa kanni alhamdulillah jii rabbiin ta biraa bakka sii buusa. Namni gargaaramuu qabu haadha abbaa ilmoo isaanii amat tokko bakka tana jirtiin harkini ilmoo isaanii mana hidhaa keessatti waan takka tan bishaan dhuyduun bitanne hiriyaa si iyya keessa eegaa jirtudha. Deemanii ilmoo isaanii halaalaniiti. Akka isaan akkanatti ta'an kanatti qashoolee amma nuti laala. Bishaan illee waan biraa dhuguu dandeessi. Dibata ta'uu qabdu. Nama akkaawuntii tanarra waan nu galchuu barbaadna amma nuti laala. Ja'ana nama waan garaa ni hima. Yeroo inni fuudhee amata 16 jechuudha. Mucayyoon tuni machuurillee taatee ba'aa hedduu baatee obsan qabdu jechuudha. Khalid $150. Thank you.
Dolar bacantan carra wali kanna di mana mereka. Nama kana barbaadanii badhaasa bileesoo laala amma akkam seete. Badde Galatum Khalid. gaafii takkaan qaba wanniin akkaawuntii isaanii kana nambara. Thank you Khalid. Akkaunti kana number Esa jirta garuu bikka takka number segala number kabadu. So an Ameerikaan jira qarshii Rogoreedha. 550 doolaara Wow, qarshii wow. 550 niin kanna. Abo rabbiin Thank you. abo galatoom brother galatoom Khalid. Ma Bakka irraa baaste sanis yaa. Akkas. Abo bakka irraa baafte guddoon wallahi guddoo meeqoo yoo linkaa duraan ciisuutti jira wallahi ciisuutti jira koo duraan oo linkaa. Abo bakka wallahi bakka tana irraa baafte rabbiin dajjatachaa rabbi bakka si yaabuusu Khalid keenya. Rabbiin nagaan bobbaasee si yaa galchu. Akkas wallahi. Rabbi nagaan bobbaasee si yaa Rabbi galchu. yaada muraada keessi haa Yaada guutuuf muraada bokkaan kee edde. rabbi si yaa Rabbiin guutuu akkati yaa harmee guutuu tana wallahi. badhaaftetti. Rakkataa bira dhaabbattee rabbi rakkoo keessa rabbi rakkoo keessa rabbi rakkoo takka irraa bilisa si haa baasu. Rabbi mataan sin dhukkubiyyaa obboleessa kiyya wallahi. Wallahi Namni bira barreeffadha. rabbiin takkallee ugartee yaadaa muraada Maariyaa, rabbi siif haa guutu. Kan akkanaa kana barbaanna obboleessa kan maqaa nu godhee mataa ol nu qabu. Kan maqaa nu godhee manguddicha kana maqaa ol qabu mataa ol qabu barbaanna malee nuti. Obboleessa wallahi Khalid Ayah keenya. bisire kan lewat tak cara nama min kan negara tem ifa mana godi. Cara nama min kan na. Itti oofi. Robson. Voglio da bado location. Si hinargi jira wanta. Maria. Thank you. Asabi Mariam. Anarki desa di ganna busaro. Anggar Sabir garsan demise. ko follow da. damise Follow da kene alta ko. damise girjatimi. Aywa aywa. Doa di bata kan da basara ma. Badhaasa tolfaneetiin dhufa akkasumas naawsi. Ay dir tarano kename. Tole ye. Sagalen ko nagamo. Robson sinde bisa Robson aja di fama. Taati mara kan. Sagalen ko Nagama. juro. Hinda gama. Ani Mariam. account ina ma na dege fa. Me ko ya di sa kami nyubus nama bus warin murtara. Namun busina kadiro. Nama warri butera bada. Nama buse boy Killee ol Warri deebisi. mudeetara gaafa guyyaa akkanaa kana dhiisaa nama hin buusinaa filees. Maaliifuu jennaan Maybe harmeeteen na networkis gargaara. ta'uu danda'a. Chill. Networkis ta'uu danda'a. Harkisaa deebisaa. Networkis ta'uu danda'a, please. Just Kabar dusen sirkin. guyyaan har'a guyyaa gannama baasanii miti. Waan fedhee kawalloleehu walitti araaramee silaa Mariam kabar du debi. Sifar kan jira. wanne jechuu qaba. Yaadachiisaa deemu uummata yaadachiisaa deemu. Akkawantin taasirra jirtu. Saaf itti fuf. Sagalen ko sami tarana ke mel tok. Okay, Frodo. Sagalen ko nagamo. Hinda gama. Ani account birad ani nufe asabir yana fi asabir ana nabiyat tani intala ko shubatinan. Ramate danin alami. Sagalen ko nagama mini. Ni dhagaa obboleettiitii yaa uffadhu. Sagalen ko jiru. Wal betani. Uffadhu ni dhagaama oofi Mariam. Atin basa bo yalta ko difam. Amma haasawa Sagalen ko jiru am. Hinjira sagalen kan ke. Nagaarra. Ay ana safe ani gargaru damme. Na deggefadhu an gargaru dammale asan feduti. Ani alami na deggefadhu ni ani intala ko shubati an brikma ko dashan isnin dabarsa amashi. Thank you. Mariam. Tina baradan insedin. Gannaman busina mo alta ko tarara fatin. Akkaawuntii kana qabadhu Mariam na dhageessa. Hello. Akkaawuntii kana make sure. Oi takkuma laal namni birallee achumaan haa qabatu. Yeroo takka badhaasa magee ta'etu galchi. Mageen tun nama warra kana fiduudhaaf. Ijoollee harargeeti. Abaaboo darbiti. Koo yeroo takka. Chill. Qoy eegi. Eegi. Abaaboo darbiti. Kuma tokko Mariam jirtaa? Kabaddeerani kulan kabadde kan fina Okay, kaunti. Mariam tadi. Kuma tokko 17 warri birallee please qabadha akkaawuntii kana. Kuma tokko 17 Yo akkawanti tanarratti miliyoona 15 warri galchisan egaa kan akkawanti sarara miliyoona 15 galchisanis egaa waanuma biraati. Maatii kana akkatti ilaala intala isaanii maneedhaa keessatti intalli micoon tuni umriin si'a mata kudhatan. akkaawuntii nu gaafataa jiranii jidduudhaan namni Badhaasaa kunis si ergeetiin jira. Ergitee jirta reessita nan laala qoy. Kuma tokko 17 duwwaa 9 36 15 2 irraan deebi ammaas kuma tokko 17
duwwaa 9 36 15 2 asabir tinaaguuti gaabadhaasu. Demisee. Asabir demiseeti maqaan isaa. Asabir demiseeti. Girja, please. Ammallee warra amma seetanii. Bootaan abanaati Roobsan. Okay, Roobsan risita na biraan ga'ee jira. Galatoon Roobsan. Uummata kan jee badhaasa. Waliin takkisiin jiru. Hamtuu gurbaan dubbatinaa toltuu gurbaan dubbatinaa yoo gargaartan gargaara asii deema. Khalaas. Kanaaf jirra kunuun. Galatoon. Akka uuma isaatuun dubbannu. Thank you. Akkas galatoon. Thank you. Okay. Waan takka hin dubbannu tu Aboo siifan Kamal tana galchika siifan Kamal tana na galchika. Moderator na kan Amma waliin booyaa siifan Kamal tana laala. Galgalallee booyaa turte. Laali namni tokko imaama qabaachuu qaba. Jara keenya. Nazir Nuraatiif badhaasaan carraa nu waa kannanii namoota isaan qindeessanii sagantaa tan nu waafanii nuti komentii takka taattallee sagantaa adeemsuuf nu siifan teenya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagee alhamdulillah siifan teenya baga nagee aan dhufte obboleettii tiyya. Tayyeroo hunda mirga dhala namaatiif dhaabbattu baga naa dhufte. Galatoon Khaliifoo ko ulfaadhu. Waggaa dheeraaf si beeka. Si dhabee ture iyyuu hin jirtoota asirra. Ammaan deebi'e. Gaariidha wallaahi. Ulfaadhu nama arjaadha. Arjaa rabbiiti. Abbaa kiyyaa baga nagaan dhuftanii harmee baga nagaan dhuftanii abshiraa ijoolleen keessan siniif jiranii numatuu intala keessanii asirra wanti jirru hundi keenya ijoollee keessanii yaadinaa siniin jechuu barbaada waan baay'ee keessan deemnu anillee akkuma siniin jedhee 10 gashaa fi rasiita badhaasuu sitti erga. Galatoom. Keessaan naa barreessee turte odoo ol seenuu dura. Naattilis aboo siifan teenya rabbiin si yaa dheeressu. Wallaahi intala qaxalee rabbiin jirte si yaa gammachiisu. Aboo yaada muraada kee rabbi si yaa guutu rabbi hiree si yaa ta'u. Biyya namaa kana keessatti rabbiin. Warri waa kannitan akkanumatti illee namoota beeytaniis akkan itti himaadhaa deemaadhaa. Okay, maggeetti fufu. Namni biraa abaaboo warra dandeessan. Namoota hedduutu sitti hidhaa jira. Obboleeyyan kiyya wanni as jirruuf saafii kana gabbuusi meeroo takka. Amma haasaa warra hin jirru. Anu bu'aa fedha kootiin bu'aa koo mana kiyya banadhee gargaaraayyee. No, saafiin tuqina. Eenyutu saafiin tuqina? Saafiin tuqina kan kaleessa baay'ee cannaqamaa ture isa. Saafiin tuqina. Nan beeka saafeen. Kaleessa akkaataa inni itti barbaadu ture nan beeka saafii. Hin tuqinaa saafii. Laa neefa. Haasaa osoo ta'e gargaarsarra jirra. Waa'ee gargaarsaa qofa. Laal wayii haasa saafii kanan beeytanii dhaabbadhaa naa isin hin jedhe. Hin tuqinaa. Deebii qoota saafii. Abaaboo darba. Saafii bara inninis waan biraan jenne gargaaruu Naziiri. Saafiin tuqina. Laal. Eenyu wal namni dura dubbachuu ture saafiidhaa waliin maqan. Wanni kana jechuu turaniif saafii koomantii laayina. Koomantii wanni jechuu turaniif faallaadha. Gareen amma gareedha. Warra tokko immoo warra michiyyuu mataa sila harkanii jiruun duwatti muruu fadhan. Michiyyuu umrii amma tokko dhiisa amma warra gargaarsa deebina. Bakka badhaasa galatu. Ani nuuraan Saafii baga nagaan deebitan. Dhiifama obboleessa kiyya. Ani waan warra kana fiduu qaba jedhee an galgala booyaa tureefi narra duulu jiran. Ani waan balleessinee beekaa ila warra. I'm sorry. Bakka sorry yennaan dhumate wallaahi. Naziir kunis garaan qulqulluudhaan beekan isin anaa yeroo dheertuu beekaa. Naziir kunis garaan qulqulluu. Mee namni biraatti nu waana mageetti nu waani. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hunda keessanuu. Nagaa magee teenya akkam? Fayyaa wallaahi anta duraati wanni jechuu barbaade alhamdulillah. Echeen erga dhume. Namni sagalee miiciyyoo tanaa yeroo duraatiif Naziiri bilbilee mana aslitti akka himamtu godhe ana badhaasaa keenya galatoome atilleen ijoollee teenya keessaan bilbilee ishiitiif waa hunda si erguu turte keessaan si bilbilee si harkachuu hin dandeenye ture. So alhamdulillah. Badhaasaa mucaan keessaan si erguu ture san keenyaas si erguu ture waa hunda gaariidha. Okay, ati micoota na isa beeta? Micoon faamilii bira turte. Faamilii kee bira? Okay. Badhaasa halee galgala anaan maagii dubbisee haa galatoomtuu tanuma keessaan maagii teenya hedduu galatoomisiin ja'a. Dhugumatti halee galgala mana aslirratti dubbisnee wanni sun waraabamee addunyaa guuturra deeme. Taane Turkiin itti buusu jira. Tanagaa obboleettiin teenya tuni gartee
halee isa galgala telefoona abbaa Sumayyaatu kanaa ergite. Hoggusaniin direct bilbiluu jennaan ammaan tana cufnee galgala walit deebinaa jedhe gurbaanii. Ardhaan tanammoo badhaasoo waan kana akkana qindeessee fidee kunoo amma harkaa jirtan kun abbaa Sumayyaatii fi haadha isiiti. Fuula isaanirraa waan hunda barachuu dandeessan. Edseen mee dandeessee neetworkii akka dandeessis sirreeffadhu. Waan tokko gaafii biraa hin barbaachisu waan isaan keessa jiran. Cubbiitii akka dandeessitti deebi. Garaadhaan waan telefoonaa itti naqaadhaaf warri naquu dandeessan neetworkii isaati. Qoy nin naqaafi. Nin guutaaf. Wanni siyaa guututti madhu. Natti qoy. Wanni teelebirra seeneeti. Wanni daataa sii guutu. Dhaabbu daataa sii haa guutanii rakkoon qabu hin jeenye. Akkas jalaan dhaabne ittiin sii guutaaf teelebirra seenaaf. Eger deebi'oo deemtu. Eewwa akkasi. Naziir karaa teeknikaa sanii nu gargaarii akkas godhi. Abshir Khalifa Khiyya abshir. Thank you. Namoonni gastii ergataa turtan kun namoota hedduudha isiniin arkaa. Warri gargaaruuf feetan takka barreessana isin argatina. Mallattoon uffannaa. Arra abbaa keenya kana imimmaan kanarraa haquu qabna. Imimmaan kanarraa haquu qabna. Mucaa san dhaqee atlisti mana hidhaa keessatti akka ijaallaaltu haati isaa tuni beekadhu haati tuni akkuma haati teenya nu yaadaa turte nu yaadaa jirtutti isii yaadaa jirti. Amma tokkoof waa bakka tana iyyaana agarre abbaan kun akka itti booyaa jiru agartan namni arra nama rakkataa nama ilmoo isaa iyyaana arkuu barbaadirraa rabbi imimmaan irraa haqee iyyaan agarsiise. Wallahi haadha abbaa keessanillee rabbi isin agarsiisu. Kan gartee lubbuun hin jirrellee rabbi jannataan qananiisee rabbiin gartee 8 jannataa keessa rabbi walitti isin fiduun. Obboleeyyan haadha abbaa imimmaan irraa haquu waan qallaaleen seenaa. Akkuma haadha abbaa keenyaatti furadhaa dubbii tana qarshii takka qabaattu shilingii takka irraa ergiif qarshii 2 qabaattu qarshii takka irraa ergiif danda'ii gargaari takkitti irraa tana bakka biraatti tunuma kanna galcheera mubee illu khottume abbalesa khiyya khottume mubee illu kana galcha Nazir Khalid nagee jira risita gizee ergite narge ya Khalid mubee kuma diddam galcha jira mubee kuma diddam galcha jira mubee illu Nazir Yey lal direct wachuma ergi mubee khiyya salam alaykum No Nazir Zeli qabdu Nin qaba Okay, say like add me and text in agodin number zeli khankati. Koi riya si ergu koi haye asumarra oso teenyu riya dabarse riya ran direct osomate asi dhageysu dabarsa okay riya dhaan jijjireechu mallaqa Nazir haqa nama santima takka sibirti umrii guutuu sibeena waan akkasin qabdu tiimi dabarsu siti riya qabu namni tokko kuma diddam ani riya dhaan dabarsa riya dhaan jijjireetini natti ergi mubee ilmoo namni jaamu badhaasa kuma diddam dabarsee jira zel khankama azi sigara ana godin na barres wani ay zel number khiya qabda send it to me okay let me wait me akasuma neegi amma dalaga jira mubee ilmoo lakkoos mubee ilmoo galchitee jiraatte lakkoos tokko barreesse barreeffadhu jenna lakkoos tokko warra ergi qofa barbaanna warra ergu fedhii qabdan ammas takka barreeffadha Ahora bien caramba salitti isini hadabalu. Okay, yes. Okay. Haye. 2 Suuta dubbadhaa warri jettan galatooma abshirni dubbanna suuta dubbanna. Miirma keessa seennee yeroo takka kana taana. Akkas abshir Khalifa keessa. Okay, anamma riyatti Khalido lali wanni keeti anamma riyaadhaan jijjiireetiin asumatti. Nambari khanke kana. Kana meelani. Okay. Alright, give me 5 minutes. Kardi Ethiopia anin guutaa biasi. Okay. Kardi asi guutuun danda'an. Ana obboleessa kenna kana. Okay. Amdechiti kardi see guutan itti maddu. Lakkoofsa kennutti mi? 17 duwwaa 917. Video ban. Guyyaa duwwaa 9 17 karaan deemaa jiru. Charger illee qopheeffadhu. Duwwaa 9 17. 94 biraa deemte warra 94 maaliif? Halkan leeyliidha. 17 duwwaa 4
Bilbilli chaarjiin irraa fixaa jira. Manni keenya ollaadhuma isaan iddoo gahee wayii deemne dhaaru. Eger galgalan hin deebi'a. Okay. Thank you. Waan siin jedhu obboleessa kenna. So, Bilbila kee chaarjiitti guuti. Ooyamee walii galla. Doolaara 200 manatti ergee jira. Doolaara 200 si ergee. Eewa dhufee jira. Thank you aboo Khaalidoo kiyya. Hunu ammumaan Welcome. Okay. Khaalidoo kiyya. Thank you ulfaadho obboleessa kiyya. Bakka irraa baaste tanitti si haa guutu rabbiini. Anammaan tanaan riyaadhaan jijjiiree direct Yaaboo du'aayin godhaaf himete mucaa kana du'aayin godhaaf yaabaleessu gurbaa kana taasisaa. Siin jalaa eega bu'aa nama. Du'aayin tun anuma keessaa dhufte. Asuma jalaan jira. godhi fayyee. Aboo rabbiin nagaan bobbaasee rabbi nagaan si haa galchu. Rabbiin bakka ati jirtutti itti hasaa jala rabbi si haa jiraachifatu. Wallaahi rabbi si rifachiisin, rabbi si gufachiisin, rabbi si yaachisin. Egaa awoo bakka ati jirtutti balloon si haa barbaaddu, riskiin si haa barbaaddu. Awoo doolaara 200 jechuun obboleessoo maallaqa xiqqaadhaa miti ammatti. Namni doolaara 200 nama gargaare maallaqa xiqqaadhaa miti. Rabbiin addunyaa akhira rabbi si haa tolu wallaahi. Akkatiif qabdee rabbiin wallaahi akkatiif qabdee rabbiin gartee gargaartetti biyya namaa tana keessa jirra. Rabbiin gommaan bobbaatee galtaa gommaa kee rabbi nagee haa godhu. Faamilii tee hunda rabbi nagee si haa godhu. Baankii tee rabbiin jala siiree rabbii baankii tee keessa riskii rabbi si haa guutu. أو بيك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله أو بليس والله سمرانو هنقفي وبليين كين خوايف كبني وافق كنا جرن ربي بك جردنا ربي سنت تاتول وخلنا والله رجال هذا باقي نحن باللسي تفوف Akkam jirtan nagaadhaa fayyaadha. باللسي تاني نجا فيا رقم Jirra dhugaa hojii isin hojjechaa jirtanitti gammadeera. Obboleetti keenya bira maatii ishee bira dhaabbachuun keessan gaariidha. Ani immoo yaa biyyuma keessan jira hanga ta'e wayii ani sinaan ergaa fi amma bilisuuf jechaa jira. Baay'ee hin qabu hojiin kiyyas baay'ee waan miti garuu immoo yaadaan biraan dhaabbadhaa nan deeggara. Kaan immoo seeraan dhiifnaa jechuudha yoo isheen deeggaramtee baate gaariidha. Galatoomaa isin. Galatoomaa ulfaan wallahi. Warri du'aayii gootan amma nuti warra diinagdeen bira dhaabbatu barbaanna. Warri gargaaru dandeessan takka takka nu barreessa. Namni hundi sanii argatina bika takka warri yaadaatis booda wanna godhatu. Warri biyya Ameerikaatii fi Kanaadaa jirtan faani waanuma guyyaa 2-3 bunatti bitan $1,200 waanuma gabbaanee gartee guyyaa tokko xibsiitti nyaannu fa buleessoo guyyaa tokko if qabne haadha abbaa keenyaa na gammachiifne laali if qabuun waa hannachuu danda'uun qabeenyatti irra irraatu onnee qulqulluu qabaachuu qofa gaafata siigalee kannannee haadha abbaa keenyaa malkaa Abdumaalik Kajoo kana naa galchee Abdumaalik Kajoo kana takka takka barreeffachaa jira. Halo badhaaso. Wayya Nasir. Khaalidoon 200 natti ergee riyaa dharratti riyaatti wanna godheetiin riyaarraa akkaawuntii asabrittiin dabarsa yeroo naan jedhu wanni irra deddeebi'ee dikleen waan na godhee jiruuf Rashido obbo Khaalidoo kiyya I will just redo sittin erga deebiseeti maaliif akka qoy viidiyoon bana yeroo takka viidiyoon bana isin garsiisa. Video bana isin garsiisa. Over limit go gootee gisee takka. I think I did. Qarshii reefu kana. Abiti la nadiroo akkana godhe. Si dabarsuu Rashida. Laki ani qabu wanni itti dabarsitu maal goota seete. You do to borutti nayxaaf. Boru godhu borutti bakkaan dhaqee boru jira. Boru godhi maallaqni godhu kan deebisina. Bakka tana qoya ween isinima qoya bakka tana. Risiitaan sitti ergaati. Bakka narra dhiisa. Riyaan akkam nama goose. Godhiisiif boru haa godhu. Rakkoon qabu laala akkam seete nafiroo kiyya. Riyaan akki nama gootu. Za'aa 24 keessatti yoo maallaqa kiraay gootee maallaqa ergitee waan ni gootee tara takka kilaayinsi gootii soo deebistee ergita rakkoon qabu waan si bira jiru $200 USS bira jira bira jira qabanne bakka kanuma. Kana kuno thank you very much. Murtii keenya maal jettee murtii keenya waa barreessiteetiin sol galchee meena dhiisaa. Khaalidoodhaaf du'aayii godha obboleessa kiyya saniif haa galatoomu. Ayyee. Qarshii yokum kudhan ni galchaaf amma saasi salaata jidutti abbaa maalanii jiru na jalaa kaasu yokum kudhan ni galchaaf. Galatoome. Galatoome obboleessa kiyya. Jazaakumullah. Kuma kudhan galchee fi riisiitii badhaasaa jalatti isin erga okkee. Akkas. Galatoome awoo rabbiin gurguddoo rabbi siyaatiisu.
Kalau asih salah tadi itu ninggal jabba malah kalau jiru syabaka ranjir na jala kasu ide Ethiopia dah. Stephen on Davis yo bakkan qabanne ana jala gabwa. Stephen dutti himatu shamarran Kenya wal bira abada ni agartani obaleyan fadiratis bira jirani. namni laal as jala jirtan kan isin dura buun yoo jiraate buleeso ustaniin taa'ina ala kosa kobarreessa isin jala buuneeti kasi waliin gaggeessina. Bokkuma isin hin jirretti taa'u jirra malee nuti isinirra beeknee yookaan isinirra waan ni taane yoo taane bokkuma isin hin jirretti gaa namni ni jirrooma jechumaa fi akkasitti obboleessa keenyaas kuma kunan nin galcha jee risiitii badhaasan nu ergi. Obboleessoo takka barreeffachuu jira. Mada eegiiti ol naqi. Thank you. Akkasittiin bar nama lakkoofsa tokko barreessu sun akkasittiin naqu jira bar. Kaamil si ergee jira kaamil si ergee jira qonna ilaalaa. Buusuu ni dandeessanii yoo feetan taa'een isin dhageeffadha. Noo nagiira ati nama barcuma ati barcuma bar kaleerraa eegalteeti barcuma. Khaliifaa gargaarsa kanarratti hirmaatuu fedha namni hedduun wayin bootaa qabaa jeeti bar nama hedduu asii kun wanna jechuu jira haa galatoomani. Asumaan jira karri tokko karri hin deemu hin jiru dhufeetiin jira. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Saadaa teenya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gargaarsi kun ni dhagama Khalid keenya Khamil keenya na obsi yeroo takka saadaan dubbisa. Dhagama yaa. Ayyee saadaa teenya bakka gaanatti Galatooma akkanatti gartee nama rakkataa bira dhaabbattanii gargaaruu keessaniif maashaallah nuti illee isin wajji jirra. Ayyee. Anillee 50 takka Australiyaaniif qaba. Kuma jahata hansa maallaqa Itoophiyaa yoo rabbi jeeniin. Barakat wallahi barakat. Bakka xiqqoo irraa waamte rabbiin guddoo sitti haa deebisu rabbi si haa milkeessu yaadaa muraada kee rabbi si haa guutu akkuma if qabdetti rabbiin takkallee hoodho siin haa jiru wallahi galatoomi jazaakumullahu khayri rabbiin gartee si haa tiisu bakka jirtutti nagayaan bobba'i naa galii rabbiin gartee si haa tiifatu jechuudha. Kaamil keenya itti naafuufi. Akkaawwantii fi waa hunda naa gargaarsaa dhufnee akkaawwantii ammaan sii mala geeffadhu akkaawwantii kuma takka bakkatti barreeffatu ni qabda. Akkaawwantii harkadhee laayikii maqaa fi agartee nambarii isaanii Itoophiyaan. Okay, maqaan isaanii Asabbir Demusee Girjaati. Yaa inaf. Hayyee nambara Itoophiyaa hayyee asumarra na jalatti naa ergaa misee jalatti. Hayyee ergiif badhaasa gattuquu ergiif. Jazaakillah isinirraa hin qabda. Galatoom Saada ana ururtuudha achumaan ana ururtuudha. Ururtuu na beektaa? Ergiif nambara isii yoo qaba. Galatoom obboleettii. Thank you very much Saada teenya. Abshir wal barnoota gaarii galatoom. Wal barnoota gaarii obboleettii galatoom. Thank you very much. Suuta wal barraa anis online afaara yaa. Abshir obboleettii teenya. Alright. Hayyee nagayaan na jiradha. Kaamil keenya baga nagayaan naa dhufte obboleessoo. Echemme. Amma waan mucaa gaafa dhabee. Dhaggeeffatu jira. Khalid osoo isin dubbata wal fuula keessan dubbannu jenneetiin bakka osoo isin dhaggeeffachuu jira waan ta'eef galatoomaa baay'eetu qabama. Rabbiin yaada muraada keessan hundayyuu rabbiin isin haa guutu inshaallaati. Asumaan hundi keessanuu manni kiyya hundi kaadhaaf fuula godhaa. Galgalatti namni yoon seena ta'e galgalan fidee dhufaan. Amma bilbilli illee ibsaan maabiraatiin illee hin jiru. Galgala sa'a meeqatti addaan baasishi? Sa'aatii 9 booda bakka. Akka Itoophiyaatti asrii booda jechuun akka Itoophiyaatti. Asrii booda fidi. Gargaarsa itti fufna namni nama gargaare hirriiba gaarii rafa wallaahi wabillaahi. Ni gargaara. Namni hiyyeessa akkana namni abbaa arratti waan gootu sima isaa tamana hidhaa jirtu sallaala. Badhaasa laal si dubbisaanii keessanii si amma. Taafi hojjetenyeetini galgala akka gaaratti hin dhiibnu karaa danda'ame waajibir qofarra buufnee waan xiqqoo qofarra buufneetti hin dhiibnu akka gaarii gargaaramuu qaba hi gargaarsifna ammaas. Ati waan jettu isaa usteetuma ta'isa maagii takka lama jeeka atis way. Wallahi Nazeer mucaa ammaan kana nu gargaare kana ka bilbila nuuf kanneef kana laayinaa sitti guunnaa fi isallee yoo rabbi jedha. Wanni jirtaa boo dhageessa?
Ninnagaa viidiyoolee ni dalagsiisa. Ani silaa ka torban lamaan jiru I think kabaatii takkaa daataa kee siifin erga wanni foloo naa deebisi lakkoofsuma kee qofa kabaatii takkaa siifin erga okay foloo naa deebisi eenyu maqaan أو نزير كيني والله ربي ربي سيعمل كيس Hamza da maqaan kiyya. Hamza kiyya kabaatii takkaa daataa kee anaattu itti sii guuta it's a promise just come back abbaa isii kana nuu fidi asirratti waan asit dhaabuu teenyu miti inshaallahu ni gargaarraa ilmoo isaanii san dhaqanii dubbisuu qabanii manguddos ganaa ergachuu teenya araarsuu qabna miciyoon sun hidhaa bahuu qabdi obboleessi kuni waan takka dabre waan tahe nuti miidhaa obboleessa keenyallee gammachuun qabnu rabbi isa nu haa fayyisu abdis rabbi haa fayyisu jechaa jirra tanaafuu obboleettiin teenya suni hidharraa nuu baati inshaallah yoo rabbi jee sumayyaan ni baati yoo rabbi jee inshaallah kanuma amma wanni nuti as jirruuf takka bara takka tanuma Amdi wanta kana lakkoofsa kana argamdi. Ayyee sii deebisa fooloollee sii erga. Badhaasa. Assalamu alaikum. وعليكم السلام أرسنال نادو بس فيا راكم برودر فيا كيسن نجا فيا الحمد لله نجا الحمد لله وان الرجل نجا سامي يا دجا يعني دورة دبا أمريكا يرجع أيه دورة دبا أمريكا يرجع أيه أرسنال كينيا لفتنا منا جرتابو Badhaasa laali kuma kudhan amma khasiiseen. فيا كيتا كم نجا الحمد لله أبو جي وان جت جي دبا يو اس يرد درباس نجرت دربي أكاونتين ستي ما قبضو Okay, خبر سيدا جيجرا دفجرا. بريتو بيا كم كودان. Thank you. أرسنال نتوركي دلدي يلا ماكينة أوف جرانا بخساتنا. أبو ورتراكا تخاورك رجال بوليس ورجارا خيزيو. يا. نرجع مكا با إرجوت جرا بكوي جراي. Commercial banking إرجوت جرا مكان أشبر دمي سوت نابا يوغون. Correct. Perfect. Okay, أموما أسين. إرجي أدو فودي سانتو كنا. فتنتوين. Warri as jala jirtan obboleettii teenya yookaan ilmoo teenya haqni siidaa haa mul'atu akka cubbuun taane summayyaa abdii abbaa warra isiitii wajjin waan mufannoo kanaan isii ga'e hin beeynu isii dubbii isiidhaa namni jala deemeef hin jiru haadhaa fi abbaan dhaqanii isaan laalu hin dandeenye ni beeytan biyya teenya yoo ati Rashidaa teenya amma inshaallah yeroo gabaabaa keessa gammachuu dhagahu teenya biiznillah. Biiznillah ilkarii. Amma asirratti gargaaramtee jettanii yookaan gargaarsi mana kanatti eegalameettanii akka harka keessan udduuduban deebifne warra kana namni ilmoon garaan dhale hafara dugguu ja'an nuti warra ilmaan dhale beeka. Ilmoon ati amata 16 kannitee sanuu fuula rabbiititti islaama akka kiyyaati humaarraan fadhu jettee niqaa gootee gadhiistee fi garaa keessa na tumeeti ilmoon irraa baase ugguu jedhu namni akkatti dubbatu hin beeku. Ilmoon namarraa bahu dhiisiti cimimmuun ugguusi qabdu balaa sibboo addunyaa tanarra. Muciyyoon tun laalaa kana dhandhamte. Kana gubbaadhaan namni taarabbii isii ergee hin jiru. Namni depressionii isiidhaa laaleef hin jiru. Abbaa warraa dhabde, ilmoo dhabde, warra isaanii dhabde. Jireenya isiitiitu itti golgolaawe. Waan kana taateef harka keenyaayyoo kana keessaa baasuu dandeenya. Keessaafuu dubartiin Noorz Ameerikaa jirtan. Rakkina nuti keessa dabarru waan beeytaniif please bira dhaabbadhaa. Haati isii gabbaatee dubbachuu hin dandeessu. Himadheennaan himachuu dadhabde. Rakkinni dubartiidhaa ilmaan keenyatti dabraa jira. Dhiirrinis warri as taa'ee nu dhaggeeffachuu jiru, warri nu gargaaru jiru galatooma. Garaa keenya keessa baatii sagalteessanii baatan. Isin nu garaa yoo buutan ilman harkannu ilmoon harkannu jennee boonya. Kan jiruuf kan jirreef waan kana ta'eef jecha
bira dhaabbachuun dirqama taate. Haqni haa mul'atu. Maal dhoofate laata? Meeqa garaa isii keessa jira wanni mucayyoon tun ol qufa'uu dadhabdi. Hangam takka ukkaamamtee arra ifiin